amma dhageeffadhoo itti gachiisima fadhunatti haara fadhu dhiisa jaarsa kiyyaame anaa beekaa malee isaa saniifuu ati keessummaa dhame dhufteeme siyaameme wanni siyaameefuu kennee eeganuu nan tumne jechuuf siyaameen tanaafuu gachiisi rafi. Danas irraa dhooggabsi yaamte hangaatu. Amma keessummaa gubbatti gaaramee namoota mubeeta tanaafin siyaameen amma dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee jaarsa kiyyaa noolii qabaatanii maal taatanii taatan jettee maleetis caljiceesi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama jirtu hordoftoota keenya akkamii jirtan jajjabaattan isiniin jedha. Waan haaraa wayii qabadhe isinii dhufee wanni haaroon sun maali yoonaan jettan akkuma argaa jirtan bessa bitii fi hangaatu wal dhabbii guddaa qabanii. Akkuma argaa jirtan kana bessa ganama galgala wal caqaacaqu jiranii dhufee ani gibbii kana haga seenin turreen illee bessa manallee naa gadhiisachuuf hin dhufne jechuu dhugaa dubbachuuf taanan. Ciqici makanaaf isiin na yaamte takka na bira tutturii naan jettee na yaamte ayyee jedhee dhufee dhufnaan an gurfaa kiyya kana seene jechuu. Gurfaa kiyya kana seene asuma gatteenani bes abdiin diiwaana jira. Fedha isaa bahee jechuu osoo hin baasin manaaf naa baay'ee osoo hin dhufin fedha isaa as keessaa bahee diiwaana dhaqe jechuun. Kanaafuu dhufee an asumarra gattaa'ee bes isiilleen dhuftee sa'aatiin ammoo haala kan jechuudha. Dhuftee asumarra gachiiste na bira hangaatu ka'ii deemee jedheeni deemuu diddee jechuu na biraa isiin. Deemuu diddee jennaan mee ka'ii na biraa biyya har'a dhuftee jennaani intala na biraa baastee jedheenillee natti aaree maqaa na balleessaa kanaafiyyuu ollaallee waan aan jedha hangaatu as buluun hin ta'u isiniif abdiin gargar buluun hin ta'u ka'ii deem jedheeni kadhachuu jira. Na diddee waan isin na didduuf hin beeku na dararee jira ganama galgala na cafaqaa hin deemu sababuma kanaanuu osoo abdiin na gadhiisee fedhaa si bira bulee sababuma kanaanuu osoo na gadhiisee fedhaa jettee lakki wali gadi hin dhiisin haa dhaqiituma bira bul jedheeni lakki hin buluu an daa'imma isaa tagaraa jirtu tana na dararee malee wanni anaaf inni waliin qabu hin jiru naan jechaa jirti. Kanaafiyyuu jechuun osumas waliin teennu mana fincaanii deemaa itti na biraa baate jechuu hanqaatu amma na biraa siin gabbaanan. Kaameeraa kee dhoofadhee kaadhee siin argutti hin jirtu kaameeraa dhoofadhee kaadhee waan isin nan jettu laalaa hin ta'u hangaatu eebbidhaa anarra dhufnaan addaan bahuun keessan hin ta'u deemu isa biru bul jedhee kadhadha waan isin nan jettu walumaan kalaalota guduma sagantaa kiyyaan hordofaa isiniin jedha. Salika maal ciisree? Ciisuu edda. Rafirree maal eeda? Yakiyaara koon gabochiste mara koo qabatteetti. Rafnu rafna baxaanii ana isa guureessa. Ciisee Salika ni rafna. Laa in ciisara koon qabu. Baxaanii allee kan uffadhamaa deebitee reessaati. Asuma jirafnaa deesse. Eessu jiraaf? Laa waan akkasiin ta'u. Maali? Akkamitti waliin rafnasaa? Akkam jechuudha? Anaaf si jaarsaaf jaartidha. Bakka khalaas hojjees rafna maal rakkoo qabu? Lakkee waliin asirra rafnu. Laa hangaatu intaamu waan akkasii waliin asirra rafnu. Maal jechuudha? Bakkuma duraan bultan bulaa kaa. Har'aa maal jechuun duraan waliin bultanii mi hangaatu? Anarra dhufnaan ati mashaakila godhuu jammartee? Laa mashaakila godhuu miteera. Innaa maarreeshi. Khalaas abtichee gadi yemmee rafee naafete as rafna. Waa deemee rafee mira bira dhayitee raftaree markuu qabama hangaatu. Khalaas faaduu isa bira dhaqee rafuun. Har'aa anarra dhufnaan fedhuu didde duraanuma feeta hangaatu duraan waluma bira bultanii anarra as dhufnaan lakki isa hin fedhu ittiin arginaan maal jechuun intaamu waan akkasii hangaatu. Kanaafuu dhaga'i waa inni illee na taazaba dhaga'i irra dhufnaan intalli kaatee si bira dhayitee gorsitee akka waan asi gorsee jechuu akka waan abdii bira hin bulini akkasitti shakka jechuu inni hangaatu hin ta'u waan akkanaa wallahi maqaa kiyyallee ka'ii deemsi bira bula wallaan kunuu maal naan jedhan irra dhufnaan addaan baastee jaarsaaf jaartii zaalii kan addaan baastee naan jedhan namni akka kolfata keessummaan guyyaa takka si bira dhufte kabaja qabdi jechuudha. Keessummaan qabu waan dhalaan keessummaan qabda disitti maa keessummaan illee qabu waan mana kee waan taateef keessummaa ittiin qabu sa'aatii fedhe dhufee seenee ciisee bahu malee keessummaan qabu keessattuu dhalaan keessummaan qabdan gaatu. Amma dhaggeeffattoonni abbii bira dhaqee rafuun barbaadu irraa an edaasa akkana algaddaasa akkana cafaqaa bulee jechuudha. Ana maa dawwaltee na waamtare eegasi cafaqaa bulee ani maa dawwaltee na waamtare gaatu maqaa na balleessuu dawwaltee na waamte. Bara amma kan siin jedhaa jiru. Khalaas guyyaa takkaan hafuura baafadhaa si bira rafuu barbaadu. Hafuura baafatte dhiiste si biratti illee hafuuruma baafatta achi dhaqee bulsi cafaqee dhiise walumaa gala wal amansiisa hangaatu agamsi gorsa wal amansiisa walii gala wal bira rafaa siin jedhee sin qaaqu jira. Sitti illee qaaqee jira isallee gorsee jira. Garuu nan dhageettan hangaatu nan dhageettan nan qaayisini hankai maqaa nan balleessini iddoonuma takkatti bulee asii bahaan kanaafuu deemsa bira bule. Qaaqa takka malee azmee zaalii kaanuu dhuftee bis nagaan irra waliin bulle haa jedhu nagaan waan waliin bulan gaatu
Yoomeen nuti cafaqee waliin kolfi waliin bul kalaas cafaqee walumaan kolfi. Nagee qabna. Ati maaliif ati waan hin siinjee godhirree waan hin siinjee godhi. Akkami godhasa? Kalaas isa bira dhaquun barbaadu. Jaarsaaf jaartee adda baan. Adda akkasii lakkinarra waliin baatanii. Narratti addaan hin baatan kaa. Anuma duuba addaan baha malee kaasanii miti ana duuba addaan baha malee narratti addaan hin baatan. Sababuu barbaadu duraanuu. Maali? Akkan isaan adda boo ilmumaan isa garaa garaa. Zaalika sababaa godhattee addaan baata jechuu abdiidha. Laa osoo sababa hin godhannetti basaan duraanuu ilmumaan nagaraa jirtu. Hagan duraan hin dhufimmaa addaan hin bahina. Hangaatooti immoo akkana qaaqa barbaadda qoy. Maa qaaqa sun akka ijoollee daa'imaa maa godhatta hallee ammoo. Akka ijoollee xiqqishumaa godhatta. Khalaas hin fedhu maatii callee. Feete dhiistee yoo an gibbii kanaa bahe siin fedhu sirraa bahuu fedhaa ilma kan keenyaa irraa baasii ilma kan keetiif si jala taa'u jiraa jedhiin. Khalaas narratti hin jedhiniin kan narratti nan galchuu kan keessanii bultii teessan keessa seenuwan. Narraa hin baasuu nan dhiisuu walumaaf wallaaleen jira mu jira. Eega wallaalte akkasuma wallaalte waan ijaarsa keetii wallaalte mira dhaqii bira ciisi akkuma wallaalte akkuma si dhibdisanii dhaqii bira ciisi kanaafuu na bira ciiftu kan miina irraa gabbayee hangaatu ol ka'i. Amma dhagee fadhu. Sa'aatiin halkanii rafaa ol ka'i kaan. Rafi kaatimas maan taanii baqaa'e. Hayyaa barree cufadhaa gadi bayya hangaatu. Amma dhagee fadhu zaalika allaa nama dhufinsa kee kun jechuudha. Hedduutu akka formaata naaf ta'e maaliif hoonaan jette. Nan dhiisummoo fadhuun bira baruun fadhuun bira ciisa fadhuun bira dhaqa akkuma fadhattuu gurbaan kun nan dhiisuu jechuudha. Kanaafuu rabbi amma irraa halkan danaa boqonnaa furadhe ichi booda walitti chaanullee walitti chaanaa ammaati formaata naa ta'e jechuuf dhufinsi kee kunuun. Kanaafuu amma rafeetitti asiraaf nanaafeeti amma garaan kun hundi na dhukkubu jiru jechuudha. Wanni ni sabiraati mun fadhuuf na dhukkubu jira garaan kun hundi akka ajaa'ibaa kana na dhukkubu jira. Kanaafuu khalaas sabira dhokkuun fadhurra. Abboo hangaatu anna ajaa'ibda garuu wallaahi nama akkama keenan balleessin dhayite dhiiste hayyaa saalaa kana bulii khalaas. Na biroon buliin kaa isii bira bulte jedhee maqaa na balleessuur ollaalee maqaa na balleessuur saalaa kana yoo bulte irraa anillee gammachuudhaan ciisa jechuu bes. Yoo ati na bira bulte gammachuudhaan irraaf innillee kasin dhiisu. Dhufee asumatti narratti wal fixan. Ani fedhu narra wal fixuu kan keessan. Abdiitiin dubbannee miti callii hangaatu. Abdii amalan caala beeteen dubbataa ka'ii hangaatu deemi. Khalaas ka'ii deematiin. Saanaa akka nama tokko na waamte maal gootaa kana na cinquu feeta hangaatu. Bara masi cinquutti jiru. Narratti wal cinquun feetani silaa bar nama waa beeku taate narra wal cinqitani hangaatu deemte bira raftee bira bulta malee. Nan dhiisu kana dhukkubu jira maan tanaaf fadhuun bira dhaqa fadhuun na dhukkuba jeen kan fadhutti hima na dhiisuun nan dhiisu. Khalaas walii galuun dandeettan isaa maas hin dhiistinen namaa miti harreedha. Bara masitti mizaalee ka afaan Oromoo hayyaa na dhagee. Waa afaan Oromoo as jira hangaatu. Hayyaa si biroon buletteemi. Min buluu as bulaa asna sima bira naa wayyattemi. Khalaas way uleen tumeessi uffata min xiqqishu taate taa'ee buli. Kanaafiyyuu anaaf si deemnee diiwaana bulle. Inni dhufee sirra haa bulu. Taasi asitti yaami as bulii nutachi bulaa jedhin haa bulu algar numal lafa san bulaa khalaas. Amma dhageeffadhoon maan tanaan koottos rafi jeen duraanuu kaate asirra raftuun fadhu jechuu abdii. Akkatitti dhayxee raftuu fadha dirqitti nanummaan tana fuudhee gaakeessummaa. Inni si jammara kan oddoo tana dhufuu hin fedhu dhageettee akkaan oddoo tana seenuu hin fedhu abdii yoo dhugaa si dubbadheen waan hin beekne seet akkanatti ilaalcha haasaa keessa lamaan irraa beeka keessattuu haasaa keetii irraa beekan. Waan olchina kuchaasaa maal naa godhan dirqama isaati dirqama fi bultii fi keessa jiraata. Khalaas eewwaa yoonni sharri yaaduu hin danda'u dhufee ilma dhiiraa waan ta'eef algaraa bulu nu khalaas lafa rafnaa yallaa yaanu. Deem lafa bullaa naafsi kai. Bara masatti himutti hin jira. Abdi duraanuu akka asirraa kee deemuu fadhu jechuudha. Gaafa amma dirqiin achi geesse. Giddiidhaan achi geesse. Giddiidhaan achi geesse haaraaf tosirra jee. Kanaafuu maan tan inni achuma haarafu. Amma laa dhageeffadhu zaalii kaan imma dhugaas dubbachuudhaaf ni beektaa. Abdii jechuudha duraanuu zaalii kaa tana fadhuu maaliif na yaamtaa maaliif as na fiddaa. Nan jechaa ture jechuudha. Ammoon si biraa keemma isa bira dhaqee osoo jibbansa isaaf hin tahin maaliif yaamtee akkamiin yaamtee karoora maalirra yaammattee mataa kana guutuu na dhukkubse jechuudha. Kanaafuu ammoon asirra feerrinaa wayyaa irrii banatti hin dhiisu irriibumaa silaa kana gachee qachiisee. Inni isii maa yaamtachuun isaa kun maali? In fadhu maaliif yaamtaa keessin gibbitana seentuun fadhuu gaafii wal keessaa qabdanii beeku. Akkan isa jalaalaaf ni beeka akkan isa hidhatti deebisu beeka. Kanaaf waan kiyyaa kana immoo sawaa baate kabajaan jiraate
kama jabbareedu maraabdi kama jisoof kama jijjiraateen illee guddaa isaan hangalchoon kanaafu kayyaan asaara fuyoo ta'eef ta'uu fi baatu haadhiisu mochi rafna jallaa deemna nafsi kay amma dhageeffadhu maal dhageeffadhu isaan gaatu ichi mas die naawun dhiisu mooniin gama siyaasa masas kooti simaa haatu muka intalsi bararaa miti kai simaa haatu musaba kisitu memi kai si haatu amma dhageeffadhu ati gachiisima fadhunatti haara fadhu dhiisa jaarsa kiyyame anaa beekaa malee isaa saniin fuudhati kiisummaa dhame dhufteeme siyaameme wanniin siyaameefuu kennii eeganuu nan tumne jechuuf siyaameen tanaafu gachiisi rafi dana sirraadoo gabsi yaamti hangaatu amma keessummaa gubbatti gaaramne naman tumu beektaa tanaafin siyaameen amma dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee jaarsa kiyyanoo olii qabaatanii maal taatan jettee maleetis caljiceesi. Callee ciisu na dimne kanaafu kai isuma bira raf duraanu wal madikiilaan bultanisi duraanu wal matumaa bultani duraanii dabartee jirti. Ammallee akkasumas siyaatu muka irra fireen illee sarafa nagahan. Taduraanii dabarree jirra mimma خلاص أتي وني سجل تنجرتو تيجي تيجي رافي جنا ما نقلتني سانا برج استعمال نقلتني سجل تنجرو تاسي وني سجل تنجرتو جاي كاين قاتو أفان نقص تاسو جرا كاي ديم تقول لك جولي دايما قلت نديم جرسا كان كي ولين بولي ما جت شو سان فلون بيرا بولا فلون ديسا تدراوي تكبر كبدا تدروانو تو كتو جيجالو جروه سنو تيمو جرتا أتي ما جل تيجي سيرافي أما جرفتو أكيد نسري خانة رادوفو بربادي Enggak turun riban jerami kayaknya rade. Akan nisre kana rado fu barbade choti. Walina karaftan barbadan tal akana wali rafu barbanen. Garabida tifamin walin bulasin jede male alga kana wali nabdin wali. Nabira ha bulusin jede gandi dutan tetu shakita usna raga jede. Akan nichra fu feneti. Si wali na kasrafu fedi. Fala karbarati duran barate regete ak wali nasraftan fedian. Fala tindem tu kana bekwan. Si aji matana regete fala tindem tu bekwan. Wali asrafa yoki natachrafa yoki sinachrafa yoki asrafa. Mal pasi balis. Bar tara durwa chidene wali. Abdi sifakade san ka fala na tasof dem abdi sifakade. Lakkeetu waatu sakai sijira. Ada lakkee abdii miti. Wanta kana keessa jiran. Maali duba maaliif yaadda faduu rafa faduu siree rafa faduu. Yaadda fi misali diree ilma dhiiraati akkamitti saa lafaa ati na bira rafkootu jaarsa kan keessi. Mana saa keessa jiraame. Yoo danda'e baran keerii yaadee walitti sin araarsu. Dadhabnaan isin dhiisuu harka keessa biradeen. Maali? Suma tanaaf shakkiin jiraawo. Akkam gootta kaa shakkitu. Amma dhageeffadhaan zaalii kaane wanni siyaameef dhimma kee haa dubbattuufi malee dhimma abdii akka dubbattuufi miti. Amma abdii siyaammatee sumaatu anaa siyaammatee walumaaf wallaleen jira. Keessummaan akka abbaan godhe taati. Caljiititti ciise. Keessummaan akka abbaan godhe taati. Keessummaa amma mana kana sirraa karaa ifadheen galame. Wani kiyatti keessummaan qabaaraan intalaan bara takka keessummaatti si biran dhufne si jammar dhageetta. Ana siyaameme. Gattaa eessin na yaa. Ana siyaameme. Battaalaan nuuf fidee. Ati akkamitti si bira bulaata so jaarsa qabdu. Sammuu sindalay dure. Na biran ciistu deem barri ga cufadha gadi bayi deem maxxanee anaaf fideen kanuma fadhee bula kalaas yallaa deem. Nara gabbayi. Maaliif hangaatu gabbayi abboona murumini kalaas. Kalaas deem hangaatu achi bunna. Amma ati barri riba sun kutuu akka feete raftaame. Ana dati yarafuu baradhee an dalaaf bira bulchuun barane dhiirallee bira bulchuu dhalaaf bira bulchuun barane addatii naa wayii deem abdii bira buliyyee. Okay. Jaarsaaf jaartee addaan hin baasu kalaas nara. Amma garuu atuu waan kanatti isa bira na dhiibduuf jechuudha. Hin beeku waan isin walitti dawwaltanii walitti hin ta'e. Gaafa abdii harkaan na qabate ammoo mana kana keessaa gadi hin baatu akkasitti beeku. Deem gaafa si sodaadheessu.